Hayyeen harka fuunee akkam jirtu daawwattoota chaanaalii keenyaa chaanaalii Abbuuteek kanneen biyyaadhaaf biyya keessa teessanii qophii keenya daawwatan nagaa jirtu. Ani nagaa kootii galata Waaqayyoo. Egaan guyyaa irraa viidiyoon baay'ee isin fayyada jedhee yaada tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Gara viidiyoo kootiitti osoo hin darbin dura namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan yookiis har'uma gara chaanaalii kiyyaa dhuftan maqaan chaanaalii keenyaa Abbuuteek kan jedhamudha. Abbuuteek chaanaaliin keenya kunoo kanadha jechuudha. Abbuuteek subscribe gochuun qophii keenya hundayyuu guyyaa guyyaan akka daawwattan kabajaan isin gaafannaa. Viidiyoowwan muraasa gadhiisna jira. Viidiyoo nuti gadhiisne kan hundayyuu daawwadhaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaa viidiyoo keenya guyyaa irratti gaafa dabarru olmata dura irratti ibsuuf akkuma yaalee akkaataa ittiin bilbila keessanii bilbila Android keessanii akka kompiitaraatti yookaan Windows gootanii fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Hayyee kuno jalqaba irratti kan agartan computer launcher kan jedhu kanadha jechuudha. Appilikeeshinii kana salphaatti description box gubbaan isiniif kaa'an jira. Achirraati linkii sana tuquun buufachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota keenya. Sana booddee computer launcherii kana baneensa agarsiisa jechuudha. Computer launcheriin kuni Windows keessan Android keessan akka Windows deebistanii fayyadamuudhaaf isin gargaara jechuudha. Kuni Windows 10 dha jechuudha daawwattoota keenya. Appilikeeshinii kana gaafa bantan kunoo haala kanaan computer launcher deddeesanii banee booddee irra isinii gasha jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo amma naa galee jira jechuudha. Fakkeenyaaf jalqabarra kan agartan this PC kan jedhu kuni jechuudha. Windows 10 dha jechuudha. Kun yeroo baay'ee laptoppiin keenya ni qaba jechuudha. Namoonni PC fayyadamtan irra jira jechuudha. This PC jalatti kunoo local C keenya illee kunoo jira jechuudha. Wanta nuyi fayyadamaa jirru kun silkiidha garuu akka kompiitaraatti jechuudha. Kunoo local C keenya ni jira. My document downloads jira jechuudha. Locationin keenya arfansaa US keessaa ni arganna. Sana booddee kunoo wantoota akka new folderiin gararraa kanarraatti copy paste Windows 10 dha jechuudha. Kanuma silkii bilbilarraatti fakkeenyaaf kunoo maximize minimize close fayyaan isaanii kunoo gararraa kanarra jiru jechuudha. Hundi isaaniiyyuu amma asirratti wanta isin agarsiisu appilikeeshinii banachuudhaaf bakka kana tokko jechuudha. Appilikeeshinii keessa lafa isaa baruudhaaf kunoo ishee kana jechuudha. Kunoo ishee kana startiidha jechuudha. Isheen kun startii kana gaafa cuqaastanii kunoo appilikeeshinii akka kanatti ol siniif yaa jechuudha. Appilikeeshinii kana kunoo akka kanatti appilikeeshinii keessanii fayyadamtu jechuudha daawwattoota keenya. Sana booddee asirratti kontaaktiin keessa illee kunooti jechuudha. Kunoo tarree warra dhumaa kanarraati kontaaktiin kunoo ishee kanaadha kontaaktiin jechuudha. Kontaaktii keessan kunoo asirraa banattu. Kunoo Chrome keessanidha kuni. Wanti hundumtiyyuu asirra ni jira jechuudha daawwattoota keenya. Ayyee bakki kuni kunoo naannoo kanaanis silkii keessan banachuu dandeessu. Hundi isaayyuu asirra ni jira jechuudha. Locationin keessa illee kunoo akkuma asirratti argaa jirtanii bakka kana wanti dhibee hin jiru jechuudha daawwattoota keenya. Fakkeenya kompiitara Windows 10 dha jechuudha. Kunoo zeemsiin keenya ni jira. Userin keenya illee kunoo userii yookaan administratoriin keenya kunooti jira jechuudha. Userin keenya hundi isaayyuu ni jira jechuudha bifa kompiitaraatiin. Egaa appilikeeshinii kanatti guddaa gammaddu jedhee yaada. Salphaamatti description box irraa argattu jechuudha. Kunoo daawwattoota keenya recycle bin illee ni jira jechuudha. Faayila barbaadan illee recovery gochuudhaaf recycle bin ni jira jechuudha. Appilikeeshinii kana baay'ee tokko itti gammadu daawwattoota keenya. Egaa ammuma description box irraa buufadhaati itti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo guyyaa irraa irratti gaaffii namoonni qabdan karaa koomentii nuuf dhiyeessuu ni dandeessu. Akkasumallee yaada keessan ni barbaanna. Wantoota gaaffii isinitti ta'an yookaan wantoota akka viidiyoon isiniif hojjennu barbaadan koomentii irratti nu barreessaa. Hanga danda'ametti viidiyoodhaan isiniif deebisnaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Waan daawwataniif guddaa galatoomaa. Qophii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura isiniin jenna. Bye bye.